What's up family, we are back. Computer programming with C++ part 17. Kutaa 17ffaa computer programming C++ idhaan akkuma eegalletti itti fufnee jira. Kutaa kana keessatti gaa konseptii haaraa ilaalla, which is called functions. C++ function kan jedhamu wajjin ilaalla jechuudha. So to start with, what is function kan jedhuufi what is function in C++. Basically, function is the concept that is introduced in modular programming. Modular programming jechuun programming keessatti kuni conceptii xiqqoo deep waan taateef video kan biraa barbaachisa. There is a programming paradigm, programming style itti barraa'u jira programming ni isaan keessaati procedural programming kan jedhamu jira. Procedural programming isa nuti hanga yoonaatti hojjetaa turre jechuudha. Style nuti hanga yoonaatti wajjin barreessaa turre video 16 darbe keessatti kan jira. Modular programming kan jedhamu jira. Object oriented programming kan jedhamu jira. Kuni hedduuti jiru. Video kan biraa irratti bal'inaa wajjin hojjenna. But what is procedural programming? Easily, there are procedures. It simply contains a series of computational steps. We call them procedureota jechuu dandeenya warra kana. Start from this and followed by other steps. Akkasuma irraa gadee kana step itti fufachuudha. As keessatti yoo argaa jirtu ta'e kun hojii kan biraa hojjeta. Kun markii fuudhee markii adda baasa. Kun immoo sum of number hojjeta. Kun immoo difference lakkoofsa adda baasa. Those programs are different. Warri kun amma conceptually garaagaradha. Kuniif kuni waan associate walitti godhuun qabu jechuudha. Procedural programming keessatti you will have a set of procedures that will, a set of computational steps that will be carried out. Kanaafi part of programming tokkorraa tokkotti jump gochuudhaafi you can use those control statements. Control statement garaagaraa control programming fayyadamuudhaani programming asii kaatanii asitti jump go-to faa fayyadamuudhaan jump gochuu dandeessu jechuudha. This is called procedural programming. So the concept of modular programming, which is after imperative programming taanee kan dhufe, subdividing program or computer program into separate subprograms. Programming qabnu kana programming lakkoofsa laayinii 100 barreessineerra yoo ta'e amma nuti hanga yoonaa laayinii xiqqaama barreessa jirra. Fakkeenyaaf 29 lakkoofsi kun as jirti. So programming hedduutu qabaanne isaanin dividing into, we call it modular kan jedhame, into modules qoqqooduudha jechuudha. Okay, procedureota qabna common functionality kan hojjetan which are grouped together into separate modules. Kanaafi modular program jenna jechuudha. Isaaniin qobaatti baasuu dandeenya. Qobaatti yeroo baa moduloonni kun maal jedhamu jechuudha? Functions jedhamu. Function is a group of statements that is executed when it is called from some point of program. Erga adda baasnee kekkeenye booda moduloota kana erga adda baasnee qobaatti call goona jechuudha. Iwaamna jechuudha. Main programming keenya keessatti, main functionii keenya keessatti iwaamna jechuudha. The function is a block of code which only run when it is called. Fakkeenyaaf as keessatti ani ishee kana run gochuun barbaadu haa ta'u, let's just say kana run gochuun barbaadu yoon ta'e dirqama yoo as jiraate yeroon run godhu kana hunda wajjin run ta'a jechuudha. But modulitti gaafa goonu garuu yeroo barbaadnu qoba ishee kana call goone akka isheen run gootu, akka isheen qobaa isheetti run gootu gochuu ni dandeenya jechuudha. Yeroo isheen functionii taatu jechuudha. A block of code which only run when it is called jedha. So walumagalatti the purpose of function is to receive data, process and return value to the function that called it. Kanaafi functionii keenya takka define gochuu dandeenya. Achi booda we can call as much as time as we wanted ama jechuudha. Okay, keessumaa modular programming maaliif interesting ta'e code reuse kan jedhamu jira. Takka qobaa barreessina si'a barbaadne immoo baay'inaan irra deddeebinee itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Simple. Kana fakkaata modular programming ni
Let's to start with functionii keenya eegaluudhaaf tutorialin inni kun partiin 17ffaa kun it may take a long, so relax, sit relaxed, relax your belt so that we can feel relaxed. Okay, so since akka ta'utti functioning maali kan jedhu raakaanu. Let's have this comment. I have this thing here, right here. Functioning keenya C++ keessatti maal of keessaa qaba? Function definition qaba, function calling yookaan invoking jenna yeroo baay'ee, function declaration qaba yookaan immoo prototyping jenna jechuudha yeroo baay'ee. Asirratti akka argaa jirtanii programmii create gaafa gootan jalqabuma maal argitu? Int main jetti. Asitti kun maal jenneerra? This is a symbol of block jenneerra jechuudha. Ishee kana block represent goote jechuudha. Kunii fi kuni separate block jedhamu jechuudha. Okay, locality yoo fudhattan int x yoo jettanii, asitti immoo int y yoo jettanii, scope variable video ta'e irratti isiniif hojjedheera. Blocking kuniif kun waliin beekan jechuudha. Kuni int jetti, integer jechuudha. Return ishees asitti 0 dha. Int return kunii fi return 0 kuniif integeriin kun match wal godhachuudha. Asitti duwwaa tuqaa 5 ta'uu hin danda'u. Sababni isaas asitti int jenneerra jechuudha. W yoo ta'e match wal godha. Garuu C++ keessatti only main function tokkitti jirti. We call it entry point. Entry point to a program. Application guddaa hojjettan, software guddaa hojjettanii C++ faayilii akka kanaa main faayilii haa ta'u, koodii miliyoona tokko laayinii tokko barreessuu dandeessu, garuu main function tokko qophaa qabaattu jechuudha. Because that is the entry point, initial point fi final point keenyadha jechuudha programmii keessatti main functionin. Okay. Egaa functionii keessatti warreen kun function definition, function calling and the function declaration syntaxii seera mataa isaanii qabu jechuudha. Seensaa fi akka nuu salphatutti mee function definition irraa kaanu declaration gubbaa oola, garuu function definition declaration irraa kaanu yoo ni yaadattu ta'e kana sammuu keessa kaawwadha. Int x jechaatu akkasitti si out x jenne, kana jechuun using variable after declaration jechuudha. Declare ituun godhin utuu memory reserving godhin fayyadamuu hin dandeenyu jechuudha. C++ keessatti akkas gochuu hin dandeenyudha. Amma kun compile time error jechuudha. X kanan beeku jechuudha. Irraa gadee hojjeta waan ta'eef asitti akkas gochuu hin dandeenyu jechuudha. Dursinee declare gochuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf seerri syntaxii function definition maal fakkaata jechuudha. Reefuu hanga yoonaatti main body keessaan baane nuti yoo yaadattu ta'e video darban hunda keessatti, amma garuu main alatti hojjechuuf deemna jechuudha. Oh, this is nice. Asitti maal gochuu dandeenya jechuudha. Syntaxiin isaa fakkeenyaaf function definition asitti return type jira, return type jira, function name jira, asitti immoo list of parameters jira. Achi block inni banama ni cufama jechuudha. As kanatti dhumarratti asitti return keyword fi okay, return value jira jechuudha. Asitti kun amma semicolon qaba. Kun amma perfect example dha. Ishee kana comment jalan sinii ka'a. Kun amma syntaxii keenya jechuudha. Return type jechuun data type jiran keessaati double, float, integer, long int warreen kana fayyadamna jechuudha. Function name keenya, function naming keenya immoo seera identifier hordofachuu. List of parameters jechuun kun optional dha. This is optional basically. As keessa siniin ka'a akkatti optional dha jechuudha. Tokkos lama ol tokko ol qabaachuu dandeenya. Yoo tokko ol qabaanne koomaadhaan adda baasaa deemna jechuudha akkatti. Kanaafi asitti erga waa this is a body keenya kana jechuudha. Function body asitti function body keenya kana fakkaata jechuudha. As keessatti hojii keenya hojjenne, erga hojii keenya hojjenne fixnee value keenya return goona jechuudha. Return where? Return to the calling function. Functionin kun asitti call ta'e taanaan call goone irra taanaan asitti call function ishee kana yoo call goone result nuti asitti arganne kana fuudhee as dhufaa jechuudha. Kana walumaa galatti yaaddisa. Return type simply ta'e irraa eegallu yoo yaadattu ta'e data type
void jedhu isinitti agarsiiseen ture. Maalin jedhe it was empty jechuudha. Void x equal to 6 jechuun dandeenyu. Sababni isaas this is void jechuun empty homaan qabu jechuudha kana jechuun. Kanaafi kana ni fayyadamna jechuudha. Yeroo variable yeroo functioniidhaaf void fayyadamna jechuun returning qabna jechuudha. Okay, kana wajjin sense godha of course wal fakkaata. Mee asitti maal gochuu dandeenya? Greet jedheetan asitti greeting isinii barreessa. Maalin qabachuudha asitti? Optional list of parameters asitti optional listing qaba isiniin jedheera. Qullaa ta'uu danda'a. Isheen kun amma maal goote jechuudha? Maal gooti? Cout hello there jedheen greet godha jechuudha. Kun amma functionii baay'ee bareedduudha. Kuni return type qabdi void dha jechuudha. Kanaafi asitti return jechuun nurraan eegaboo jechuudha. Sababni isaa void waan ta'eef asitti utuu kun int ta'eera ta'e yookaan something else asitti value wayii gashuu qabna jechuudha. Utuu akkatti int ta'eera ta'e. Okay, ofumaatan store batti bu'ee jechuudha. Itti dhufna kanatti kanaafi void type yeroo ta'u return type hin qabaannu jechuudha. Parameter listing keenya immoo optionally dha. Qabaachus dhiisuus dandeenya waan ta'eef kanaafan dhiise jechuudha. Kun amma yoo compile goone functionii main ala jira yaadaan qabadhaati. Compile tuun godhe error hin qabu jedhala. Error hin qabu. Run tuun godhe output hin qabu. Sababni isaa creating godhe malee calling goone jechuudha. Sila maal siniin jedhe tureen seensarratti functions are a group of procedures or group of related statements that are executed when called jenna jechuudha. Yeroo call ta'an yeroo waamamanii let's call them. Call it asitti akkasitti call goona jechuudha. Function calling jenna jechuudha isheen kana. Argitanii greet jedheen maqaa ishee waame. Maqaa ishee waameen asitti qullaadha parameteriin asitti semicoloniin godhe jechuudha. Kana fakkaate. This is called calling a function jedhamti isheen kun yookaan invoking isheen nu kana jechuudha. Amma deebi'ee on compile godhu maal jedha? Error qabachuudha. Sababa qaba kunis. Maal siniin jedhee ture? Ituu declare in godhin dura sim callisnee x fayyadamuu hin dandeenyu siniin jedheera. Kunis akkasumadha. Amma error laman qaba. Kan kana utuun kana fixees kun error dha jechuudha. Sababni isaan utuun declare in godhin fayyadamaa jira jechuudha. Wanti tokko jira. Innis maal jedhama? Function declaration jedhamti yookaan prototyping jenna jechuudha. Function prototyping jechuun include iostream kanneen jenne kanaa gaditti bakka kanattis ta'uu danda'a yoo barbaadan yookaan immoo bakka kanatti gochuu dandeessu. So right. It is like intex h hojii wal fakkaata jechuudha. Void x jechuun dandeenyu garuu waan ta'eef. Okay, amma ni declare godheera asitti fayyadamuu nan danda'a. Asitti immoo declare define gochuu body kennuuf nan danda'a jechuudha. This is nice. Compile tuun godhe error free run on godhe hello there jedhe. Sababni isaa asitti cout jedheera greet godhe functioning ko properly return type ishee void dha. Function naming ishee greet dha. List of parameters ammaaf hin qabdu. Function body ishee immoo cout hello world dha. Return type in void waan ta'eef returning qabdu jechuudha. Kun keessaa badaa jechuudha. Kuni maal akkasti jira. Yeroo baay'ee ani maalan godha? Asitti function prototype waan usually barreessineefi advantage maaliin fayyadamachuudha C++ keessatti ishee kanatan dursee main function koroo baay'ee dhumarra oolchaan akkasitti irraa gadee akka inni hojjetuufin dhumarra oolcha. Kunoo isinii galeera ta'e deleting godha. Yoo isinii galle ta'e dudduuba deebaa video ishee kana check godhadha ishee kana pause godhaati. All right. Kun amma greeting kun gubbana irti utuma nasi comment godheeyyuu asitti introduce godheera waan ta'eef asitti fayyadamuu nan danda'a jechuudha. Hello world jedha jechuudha yookaan hello there jedha. Amma haa ta'u kun egaa function prototyping jenna ishee kana. Prototyping. Isheen kun immoo function definition jenna jechuudha. Definition. Ishee kana immoo maal jenna jechuudha? Function calling yookiin invoking jenna jechuudha. Kun amma
salphaatti basic understanding of a function isinitti agarsiisee hin jira jechuudha kana jechuun. Gaarummaan functionii egaa kana fakkaate jechuudha. Kana fakkaatti asitti ammaaf kana isinitti agarsiisa. Alright. Include string jedhame boodatti dhufna garuu hin fayyadamna amma. Functions are executed when called yan isiniin jedhe sira kun amma jirti barreeffamteetti garuu raan godhaan jirtu. Amma sa'aatii barbaannu qobatti itti fayyadamna gaafa ta'u koodii miliyoona tokko qabaataniyyuu yoo isin calling goone ta'e compile ta'a malee compiling ta'a of course compile ta'ee ta'a running godhachuudha. Kun amma run time keenya save nu godhachuudha, memory keenya save nu godhachuudha yaanni kun. Yoo isin hin galle commentii na barreessa asirratti create godheeraa garuu itti fayyadamaa jiru. Compiling godha 01 ittiin jijjiirama garuu running godhu jechuudha. Executing godhu taanaan immoo it saves a lot of time. Sa'aatii barbaannetti itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Inni taanu passing value kan jedhamudha. Parametrii keessatti maalti jira? Asirratti syntax siran isinitti agarsiisee fakkeenyaaf string name utuun jedhe asitti kun maal jedhamte jechuudha? Parametriidha jechuudha. Placeholders jedhamu. Okay, parameters are placeholders bakka nuu qabatu jechuudha. Asitti gaafa data itti dabalsimu maal jenna jechuudha? Akkas gooneetu akkasitti ergitanii hoverii kana akka inni itti fide gaafa akkasitti cufu hover godhala. Dubbisa asitti void greet parametrii eegaa jira jechuudha. As keessatti daataan itti kenna akkasitti yoo barbaaddanii string name my name Elias jechuun nan danda'a. Akkasitti maaliin godha? Data type y stringi baay'ee itti yaaddayna boodatti deebina bal'inaanii kutaa itti aanu keessatti. Amma ni maaliin godhe jechuudha? This is called passing an argument. Okay, asitti kan argitan kuni maqaan ishee argument jedhamti. Dhuftee asirratti assign taate jechuudha. Isheen kuni asitti kennamti dhuftee. Inni gaafa as keessa ta'u yeroo as keessa ta'u parameter jedhama. Parameter jedhamu warri kun. Yeroo asitti gaafa call gootan gaafa dataatti dabarsitan immoo gaafa kennitanii argument jedhamu jechuudha. Akka confusion hin goone parameters gaafa dhamu function definition irratti kan kennamu data type wajjinii jechuudha. Argument kan jedhamu function calling irratti real data kan kennamudha jechuudha. Real data kunni data hin qabamaaf. It's just placeholder bakka qabachuudhaaf taa'e asitti immoo real data gaafa kenninu argument passing jenna jechuudha. Argument passing. Good. Kanaaf amma gaafa compile godhu error argadda. Error waan hin arganneefi bakka waan jijjiireedhaafidha asitti. Error ta'a jechuudha. Sababni isaa maalidha? Prototyping hin jiru. Prototyping keenya emptyidha asitti. Okay? Empty waan ta'eefi kanaaf tun ka'ee kan asitti string data type akka inni fudhatu ittime asitti string data type fudhate yoo hin jedhe kun hin beeka jechuudha. Amma gaafa compile run godhu maal jedha? Waan guddaa miti. Standard method fayyadameetan as kaa'e kun immoo STL library jedhamu warri kun waa bal'inaan isiniif hin deeba. Kana bakka jijjiiruu nan danda'a asitti. Kanaaf functionii kana string itti kan akka inni recognize naa godhuuf bakka jijjiira. Gaafa compile run godhu error hin qabu jechuudha. Akkuma silaa hello world jetti. Kana bakka isheetti deebisee sanumadha jechuudha ammas. Okay? Kanaaf isin confusing godhin error isinitti agarsiisuufan akkas godhaa jira jechuudha. Amma name kana pass goone argument pass itti goone waan ta'eefi argument itti kana dhufnee fayyadamuu dandeenya asitti. Maal jechuu dandeenya? Cout jenne asitti hello jenne akkas godhu jenna jechuudha. Let's have fun. Akkasitti goona. Maal jenna? Maal jedhachuudha? Yaadichi hello name gaafa ganjinu isheen kun dhufte asitti darbiti hello Elias jedhachuudha asitti. Maal jedha? Name I'm sorry. Ishee kanatti as ta'a.
hello Elias jettila argitanii. Kanaafi amma compile ta'ee wanti kuni asitti call ta'an jiru jechuudha. Kana balleessitanii utuma user irraa fudhattanii name akkasitti user irraa tu fudhattanii sa'aatii barbaadanitti akkasittiin my name akkasittiin userin keenya gaafanni sa'aatii barbaadetti akkas gaafatti fayyadamnu abdii jedha. Hello abdii jedha jechuudha. Hello abdii isheen jettu kun data keenya fudhatteetu akkasitti associate nu goote jechuudha. Functionii hanga kanaatti bareedaadha jechuudha. All right. Chala. Hello chala. So you can do better than this. Kana caalaatti waan guddaa hojjechuun akka danda'amu yaaduun ni danda'ama jechuudha. All right. Kun kana fakkaatti. Let me add more functions. Amma bal'inaan gara prototyping itti deemne. Prototyping egaa paazii wal fakkaataa hordofa kanaa wajjin asitti argitaniitu ta'e wal fakkaate jechuudha syntaxiin ishee. Void greet jetti string jetti. Garaagarummaan ishee asitti parameetrii hin qabu jechuudha. Inni kun prototyping parameetrii hin qabu, inni kun parameetrii qaba. Dhumarratti semicoloniidhaan cufata jechuudha akkasitti. Okay? Function definition immoo semicolonii tun taane blockiidha waan ta'eef block milikitii qabda akkasitti jechuudha. Kun kana fakkaatti. Let's just try more thing. Data type, return type jijjiirree ilaalla fakkeenyaaf int jenna. Int, yeah. Let's just say int, yeah. Kanaafi sum jenne sum of number akkas goone int x int y argitanii koomaadhaan gaafan bakka lama qoodu parameter listii kokkatti bakka lamattiin qoode int y fi x waanan qabuuf jechuudha. Warri kun amma parameters jedhamu. Kun return type dha. Kun immoo void dha argitanii return type isaa. Kanaaf maalan godhachuudha? Return x plus y argitanii asumattiin calculate godhe waanuma salphaa. Yookaan immoo kan akkas gootanii integerii wayii irratti int z equal to akkas gochuu dandeessu. Achi z keessa return gochuu dandeessu. Kun jechuun waluma fakkaata. Kuniif kun garaagarummaa hin qabu. Oduu gabaabsuudhaaf let's use this. Ishee kana fayyadamna. Okay? Kun kana fakkaate jechuudha. Sum of number. This is a nice function. Baay'ee gabaabduu effective an taatedha garuu wantittiin kun. X if y fudhatti walitti daate result isaanii nu deebisti. Kanaaf asitti maal goonachuudha? Call goonachuudha. Let's call it. Calling sum of number functionii kana call goonachuudha. Call fi pass goonachuudha data. Akkatti gaafa akkas goonu maal jetti? Itti galchi data itti. Fakkeenyaaf lakkoobsa 5 fi lakkoobsa 8 hin galchinaafi dhaqatee ishee kanarra kaa'a. Ishee kana immoo order ishee kanarra kaa'achuudha. Asitti walitti ida'ee return godhe. Return godhe as fidachuudha. Okay? Amma turraan godhe outputii tokkoyyuu hin argitan. Outputii tokkoyyuu hin qabnu. Sababni isaa returnii keenya harkaan fudhanne jechuudha. Return sanni nuuf godhe harkaa fudhachuu qabna jechuudha. Harkaa fudhachuu barbaanne akkas jechuu dandeenya. Resultiin keenya kana fakkaata. Isa sirratti hojjete dhaqee calculationii isaa asitti hojjete fideessa kanarra kaa'a jechuudha. Yoo barbaadan ishee kana display gochuu dandeessu. Akkatti. Okay? Kun amma if akka nuuf ta'uufdha. Amma resultiin 13 jettee jechuudha. Perfect. Asirraa kan return ta'e ida'uudha jechuudha sitti. Kana fakkaatti. Kun baay'ee example namatti toludha. Baay'ee nama ajaa'ibudha. Nichi kuni especially argument pass gochuun baay'ee namatti tolti hojiin ishee. Declarationii kana yoo barbaadanis prototyping kana asitti maal jettu integer return type sum of number intii lama fudhatachuudha. Intii isa duraa fi intii isa ittaanu x if y jechuudha. Kana fakkaatti kun prototyping ishee kun definition ishee kana fakkaatti jechuudha. All right, this is simple function calling, function definition, function prototyping jennaa jechuudha kana walumaa galatti.
fakkeenyaaf maal gootu code reusing kuni baay'ee kan namatti toru sum of numbers kanatu modify isinii godhe fakkeenyaaf asitti calliseetan n godha asitti integerii tokkon godha maal gochuun barbaadachuudha kana return godhamini boodatti deebina kanatti kanaaf ishee kana maal goone modify goona sum of number example darbe irratti hojjedheera example darbe irratti yaadatu ta'e int sum kan jedhu 0 irraa kaaseetan okay loopii koodhaan yoo yaadatu ta'e I keenya 0 irraa kaasne hanga lakkoofsichumaa wal qixa ta'utti less or equal to n wajjin I plus plus goona 0 itti daame dhiises rakkoon qabu garuu asitti wanta nun barbaachisu waan ta'eef yoo barbaachistan block itti gochuu dandeessu yookaan dhiisa sababni isaas laayinii ma tokkoon barreessaa jira waan ta'eef akkasiin godhaa jechuudha kun amma saamii ta'e saamiin komma modify ta'eera kanaaf integerii return godhuun qabaniira asitti integerii kosheen asitti lakkoofsa 4 yoon fide duwwaa kaasee hanga 4tti ida'ee fakkeenya silaa fidachuudha kanaafi lakkoofsota tokko hanga 10 jiran ida'ama isaanii baasii tun siniin jedhe maal gootochuudha baay'ee salphaadha asitti maal gootu see out jettanii fakkeenyaaf kan lakkoofsa 4 tun galchee meeqa dhufachuudha 10 dhufe kun akkam ta'aa jira lakkoofsa fakkeenyaaf tokko hanga 100 jiran ida'uu isaanii baasisuun jedhe immoo maalti jirachuudha zimmettanii ammas loopii fayyadamuu dandeessu I duwwaadhaa kaastanii yoo barbaadan tokko kaastanii duwwaa marraa kaastanii I less than something less or equal to 10 innu I plus plus gooneetu maal goona asitti I keenya pass goona jechuudha I keenyatti dabarsin afur shanirra gaafa ga'u shanitti dabarsa lakkoofsa shanii gadi tokko ida'u lama ida'u sadi ida'u afur ida'u shan dabalatee jedhe resultii isaa nuuf fidaa jechuudha kanadha calculationiin keenya kana wajjin wal fakkaatti kana maalan godhasitti sum of asitti akka nuuf ifa ta'utti sum of asitti I numbers is sum of 5 numbers is sum of the first 5 numbers are godheetan akkasti result ishee argadhachuudha kun baay'ee jaallattu new line irratti akkanii nu baasaa deemu gooneetu pause godhaa laalaa wanta kan functionii kan nuti jaallannuuf takkaa qobaa barreessina jechuudha takkaa qobaa barreessina achii booda irra deddeebinee amma C5 fayyadamuuf deemnaa jechuudha 10 goone immoo C10 loop gochuudhaaf deemnaa jechuudha hala kana bareeda outputiin keenya jechuudha video kana pause godhaa barreeffadhaa wanta kana isinii fayyaduu danda'a okay C meeqan fayyadame jechuudha kana C 10 fayyadame jechuudha takkaa barreesse immoo takkaa barreesseen C 10 fayyadame jechuudha which is very nice well kana fakkaata sum of number keenya akkamas commenting godha hojjedheera garuu commenting godhe itti fayyadamaa hin jiru waan ta'eef tun compile run godhe outputing qabu this is a good part of function compile on godhe garuu compile ni godha 0 of 1 itti machine language jittin jijjiira garuu run hin godhu sababni isaas call hin taane jechuudha call hin goone kana off godheen jira comment godheen jira jechuudha inni tokko waan isinitti agarsiisuu barbaadu partii functionii kana keessatti very important concept passing by value fi and passing by reference why pass by value pass by reference function keessatti C++ kanatti salphaatti hubachuudhaaf maalti ta'aa jira gaafa int x jenne akkatti 10 itti laannu maalti ta'aa jira kan jedhuu fi fakkeenyaaf int isheen kuni xin kuni jijjiiramaadha jechuudha kun immoo gatiidha jechuudha jijjiiramaan kuni bakka maal qabata jechuudha maal imply godha jechuudha
bakka 10 kun save itti taate jechuudha memory keessatti. Kanaafi fakkeenyaaf utuu kaane waa'ee memory kun YMT addressii kun maali reference kan jennu kun maali tu jenne akkasti asitti waatti dabalaati x jedha ampestrandi x jedhaati itti dabala run godhaa laala. Gaafa run goonee ilaallu maal arganna jechuudha outputiin keenya kana fakkaatara addressii arganna jechuudha. Kuni 10 miti lakkoofsa 10 tuun taane outputiin keenya kuni memory keessaati bakka lakkoofsi 10 kun save itti taate jechuudha isheen kun reference yookaan addressii jechuudha isheen kun gaafa si ampestrandi itti dabalu. Okay, fakkeenyaaf pass by value pass by reference kanaan hubachuu dandeessu jechuudha salphaamatti conceptually mee waan seen agarsiisaati. This is actually kana hojii wal qixachuu barbaadeni. This is equivalent outputiin kana fakkaatachuu koodha. All right, mee just let's say void goone swap na bakka lakkoofsa wal jijjiirree ilaalla. X kana akkatti swap xy jenneetu akkasitti prototype itti kennine void swap xy integerii tokko ammaaf integerii tokko kanatti laanneetu asitti define goone ilaalla. Void int x kana fudhanneetu maal goonachuudha as keessatti dhufneeti cout what is the reference of x to enne outputiin keenya kana hojii wal fakkaata jechuudha ishuma ammaa jechuudha function itti dabarsee man isinitti agarsiisuuf malee kana fakkaata jechuudha 0x6ffdf0 jetti kanadha. Amma kunas maalin godhee dhufeen asitti reference ishee display godhe osoon kana irraa balleessu ampestrandi kana gaafa balleessu lakkoofsa 10 argadha jechuudha 10 value ishee jechuudha. Kanaaf maalin godha asitti y itti dabaleetan let's just say int y dammo walqixa sagalee haa ta'u akkasumatti salphaamatti asitti dhufneemmoo prototype keenya kana modify goone function definition kanas modify goone akkas jenneetu maal goone jechuudha asitti bakka wal jijjiirra kaane gatii x y flaanne gatii y immoo x flaanne effectii passing by reference qabarguudhaaf amma kun passing by value jedhamti isheen kuni this is passed by value dha kunam amma value dhaan dabarsine x jenneema asitti kennine asitti immoo dhufnee fudhanne jechuudha. Gaafa swap hojjennu maal goona takka beekamaadha swappingini maalti nu barbaachisa kan x ni 10 turte 10 akka isheen 9 taatu goone y immoo akka isheen 10 taatu bakka wal jijjiirrachuudha. Kanaafi memory bakka ta'e temporary wayiti nu barbaachisa bakka irratti save godhannu jechuudha. Amma gatii x kana temp kana irra kaa'anneerra jechuudha. Okay, x kana irra immoo y gaafa assign goonu gatii y x itti jijjiirame gatiin x y itti jijjiirameera jechuudha 9tti. X kana dursinee backup waan kaa'annee jirruu fi maal gochuu dandeenya x keenya deebisnee maanna'u y keenya immoo backup irra kaa'annee kana gatii x irratti dabarsinaa jechuudha. Okay, dhufnee kana asitti turaan goone asitti outputii keenya laallachuudha cout x x is x y is y jennee akkatti ilaalla haa ilaallu akkasittiin gatii x 10 ture gatii y 9 ture amma immoo asitti keessatti swap goone jechuudha functionii kana keessatti wal jijjiirre asitti run yoo goone maal jedha jechuudha x is 10 y is 9 wanti wal jijjiiran jiru jechuudha wanti wal jijjiiran jiru asitti value dabarsine jechuudha. Gatii masitti hojjenne kana asitti copy gooneetu kana functionii kana firraa dhiifannee akkatti utuu asitti hojjenneerra ta'e maal argannu amma maal argachuu dandeenya utuu asitti hojjenneerra ta'e x in 9 taati y in immoo 10 taati bakkuma kanatti wal jijjiirre jechuudha. This is nice, this is amazing. Gatiin wal jijjiireera silammoo asitti wal jijjiiruu dide jechuudha. Sababni isaas asii directly assign goone irratti override godhaa jirra. Functionii keessatti garuu variableonni kuni
main kana keessatti locally dha waan ta'aniif gaafa function itti dabarsinu dhufanii asitti parameter itti assign ta'u placeholder itti assign ta'u waan ta'eef value dhaan gaafa dabarsinu effect insaasa kana effect hin godhachuudha. Effect kana hin qabaatu jechuudha. Garuu maal godhuu nan danda'a kana asitti cut godhe bakka kanatti yoon paste godhe asitti run godhe gatiin y fi gatiin x wal jijjiiruu danda'a jechuudha. Okay? Kun sababa qaba. Kanaaf maalin godha pass by reference yaala jechuudha. Passing by reference jedhamtu kanan passing by reference godha. Akkamitti reference dhaan pass godha jechuudha. Kana ergan dabarseeti asitti dhufeetani address isaanii hirkaa fudhadhaa jechuudha. Maalin address innan sila isinitti agarsiise ampestrandi lamaanii jechuudha. Amma address qaba jechuudha asitti. Okay? Kun kana fakkaata. Compile to goone maal jedhu. Okay, maal jedhu error qaba. Errorin keenya salphaadha. Okay. Prototype keenyatti asitti address midhala data mismatch godhe ergitanii kun type ishee value dha. Asitti immoo type ishee address waan taateef asumatti ustaniituma ampestrandi tokko tokkotti dabaltu jechuudha. Asitti space godhaate akkatti data type itti dabarsaati. Gaafa compile run goonu maal ta'e jechuudha. Gatiin x 9 gatiin y 10 itti jijjiirame jechuudha argitanii. Erga line kun dhumeeti gatiin y x and y value exchanged. Sababa maalidha jechuudha. Sababa ni reference dhaan pass godhe asittidha kanadha. Kanadha garaagarummaan pass by value fi pass by reference. Well kana fakkaata passing by value fi passing by reference ni inni kanaan isinitti agarsiisu isinitti agarsiisu barbaadu kutaa kana keessatti kanas commenting godha. Default value kan jedhamu jira. Default value kan default parameter value default ta'uu danda'a. Waa'ee default value haasa'uudhaaf egaa default valuun kennamiin yoo hafe default maal ta'a? O valuun hin kennamiin hafe functionii tokko asitti define agoonu void default test default keenya integer x kennineefi akkasitti yoo cout jenne x2 jenne akkanatti mee asitti immoo call agoonu functionii kan akkatti afuritti jaatti dabarsine akkasitti ishee kan ammoo dhufnee prototype keenya sitti void integer qabdi asitti nan cufa youtuna kana ka'ee ani compile godheeti run yoon godhe ja'an argadha jechuudha. Sababni isaa asittiin ja'atti dabarse yoonan akkanatti ittiin dabarsiin hafe maalti ta'a maal jedha error qabachuudha. Ani value ittiin dabarsiin hafe error qabaachuudha. Okay? Kun amma error kun sababa maalidha jechuudha. Asitti default value qabachuudha. Default value keenya asitti assign gochuudhaaf yoo lakkoofsi kamiyyuu gatiin ingaliin hafe gatiin x kuni 10 ta'u yookaan -1 haa ta'u utuu jenne akkas gooneeti maal ta'uu danda'a jechuudha. Asitti gatiin galchiin hafne asitti immoo dhufne x jenneer. Kanaaf tu compile goone run gooneeti gatiin value keenya default dhaani -1 taate jechuudha. -1 taate. Kun baay'ee waan nama ajaa'ibudha. Koodii kana dudduuba deebaa dubbisa. Kana ammaaf garuu delete gochuun dirqamaa waan isinitti mul'atu natti fakkaachaa jiru. Definition default value greeting fine. Okay, now this is clear. Kana amma default galchine asitti gaafa run godhummoo -1 argadha jechuudha asitti. Sababni isaas default value ishee asitti kenneefiin jira. I think C++ keessattis in danda'ama asitti bakka shini kanatti kennuunis waan danda'amu natti fakkaata. Run yoo goone -1 arganna. Perfect. Akkas gochuu dandeenya. Yoo nani 12 godheewu dura utuun kennin fa amma 12 on kedhe isheen -1 taate kun remove taateeti 12 bakka buute jechuudha. 12 bakka buute. Kanaaf default jechuun yoo value ingaliin hafe
value default dhaan nuti kenninu jechuun default value jedhama. Okay, parametrii tokko ol yoo qabaanne fakkeenyaaf x equal to -1 jennee asitti yoo y yoo qabaanne maal gochuu dandeenya? Asitti as kanatti yoo y in jiraatte int y in yoo jiraatte maalti ta'uu danda'a? Akkanatti yoo ittiin dabarsiinaaf nama gatii y 6 yoo inni akkasitti gatii x immoo 12 goone 6 yoo goone maalti ta'uu danda'a jechuudha? Error jedha jechuudha. Error jechuudha. Default value gaafa kenninu functionii keessattis haa ta'uuti functionii keessattis haa ta'uuti bakka kanattis wanta directionii qabachuudha. Fakkeenyaaf gatii y asitti int jennee yoo dhiisne akkuma ammaa error ta'a yoo argitaniitu ta'e. Kanaaf right to left hojjenna jechuudha. Mirgaarraati gara bitaatti kennina jechuudha. Ishee kana maal godhuu dandeenya jechuudha? Equal to 0 goona yoo barbaachise amma gatiin x -1 gatiin y immoo 0 dha jechuudha. Oo kun lamaan hin galiin hafe akkattiin on kana keessaa kat godhee baase amma error tokko iyyuu hin qabaan -1 fi 0 argan. Yoo nani value kanatti deebise immoo maal jedha? 12 fi 6 bakka bu'uu jechuudha. Kun baay'ee waan nama ajaa'ibudha. Baay'ee waan nama ajaa'ibudha. Yoo nani kana asirraa balleesse akkasitti yoon kana asirraa balleesse gatiin x default hin qabu gatii y immoo 0 dha jechuudha. Right to left gaaf hojjennu rakkoon qabu kun error free dha. Compile godhee run godha. Okay? Kun amma yoo nani fakkeenyaaf ishee bakka 12 kana irraa balleesse akkatti iddoo x jechuudha. X in default waan hin kennamnee fi gaaf akkas goonu maal jedha? Default dhaani jaa kana x if kenne y immoo 0 godhe jechuudha. Asii achi hojjete waan ta'eef error hin qabu. Okay, this is nice. This is nice. Yoo nani kanarraa balleesse immoo right to left waan xumuraa deemnuu fi kun error dha jechuudha. Parametrii sadeeffaan itti isinii dabala z kan jedhamu z asitti int z jechuudha. Int z kana yoo barbaaddanii akkatti parametrii sadeeffaa z keenya akkasitti on isinitti agarsiise amma kuni error dha jechuudha. Sababni isaas right irratti default hin qabu, left irratti lamaan ishee immoo default qabdi. Kun amma baay'ee error dha jechuudha. Okay? Kanaafi dura right irraati xumurre kunis -1 tuun godheeti jechuudha. Ituun kana immoo irraa balleesse ammasi right irraa jalqabee left irra jira middle hin qabu jechuudha. Kunis ammas error ta'a jechuudha. Kanaaf maalan godha asii achiin hojjechaa deema. Amma kun error free dha fakkeenyaaf komaa itti dabalee gatiin x default hin qabu gatiin y default ishee 0 dha gatiin z -1 dha. Kanaaf outputiin keenya maal fakkaata jechuudha? Gatii x 12 fudhata gatii y 6 fudhata gatii z immoo -1 fudhata jechuudha. Okay? Kana fakkaate outputiin keenya kun maal jedhama jechuudha? Default value it should be assigned from right to left ta'uu danda'a jechuudha. Akkas ta'uun dirqama isaati jechuudha. Parametrii keenya sitti yoo 10 goone yoo itti daballe warri kun override ta'aniiti. Kun -1 yoon godhame fakkeenyaaf warri kun override ta'anii 12 6 10 output nu ta'uuf deemaa jechuudha. This is nice. This is very smooth. Okay? So default value kana fakkaata jechuudha. Inni taanu functionii kana keessatti waan ani isinitti agarsiisuu barbaadu variables and storage classes. Variables and storage classes. Storage classes kan jennu auto kan jennu jira, automatic jechuudha. Auto, static fi external yookaan immoo global jechuu dandeenya. Global jechuu dandeenya. Kanneenti jiru jechuudha. Variable beekamaadha, jijjiiramaadha. Scope and visibility dha. Visibility kana lamaan jechuudha concerning keenya. Scopein keenya variable tokko yookaan jijjiiramaan tokko hagamitti argamuu danda'a. Scope kam keessatti argamuu dandeenya. Locally fi globally jira scope. Video ta'e video shaneeffaa irratti hojjedhe variable scope ilaaluu dandeessu. Visibility immoo function isa kamii fi
argamuu danda'a jedha jechuudha. Kanaaf auto static external yookaan global kan jennu jira jechuudha. Okay, auto jechuun auto fakkeenyaaf let's say void sample fudhannuuti. Sample tokko fudhannee akkasitti yoo declare goone, let's put this prototype again, void for consistency purpose. Akkasaa goonu gaafa as keessatti variable tokko int x jedhee 10 godhu, variable kuni locally dha jechuudha. Asirratti default dhaani auto yoo jettanii, auto int jechuun basically int jechuumadha. Actually wal fakkaata. Auton automatically jechuu barbaadeet. Kun maal jechuudha? Locally dha jechuudha. Local to sample function. Sample function. Functionii kana keessatti kuni baay'ee locally dha jechuudha. Kana alatti dhufeetu nanis bakka kanatti cout jechuu barbaada. Akka xin kuni xin kun variable error uumte jechuudha asirratti. Sorry. Kun amma error dha jechuudha. Sababni ishees asitti locally waan taateefi auto locally waan taate automatically locally dha jechuudha kuni. Scoping kana maal jedhamti jechuudha? Local scope jedhamti. Local scope. Visibility ishee immoo visible to sample function only. Functionin tokko main functionii alattillee kan biraani fakkeenyaaf void other functionii kana kasti goone utuu access gochuu dandeenya ta'e cout x tu jenneeti. Xin kun ammas invisible dha jechuudha. Sababiin ishees locally waan taateefi functionii sample jedhamu kana keessaa alatti hin argamtu jechuudha. Kun amma compile time error dha jechuudha. Kuni auto jedhamte jechuudha. Auto jedhamti. Lifetime ishee yoo fudhattanii hagamitti exist goote jechuun erga create taateeti functionin kun call taate bakka kanatti osoo functionii kana call godhe akkasitti yeroo nas dhufu kanan create godhachuudha. Create godhe itti fayyadamee yeroo functionin keenya dhumu end of functionii gaafa ta'u end of function hin duute jechuudha. Kun ni duute jechuudha. Xin kuni remove taati. Kanaafi life expectancy ishee functionii kana keessatti yookaan blockii kana keessatti qobaa taate jechuudha. Blockii kana keessatti qobaa life expectancy ishee kana underbo jechuudha. Kana visibility ishee locally dha. Life expectancy ishee immoo function level dha jechuudha. Okay, external jechuun immoo external yookaan global jechuun variable functionii hunda alatti kanas haa ta'u main functionii alatti gubbaa kanatti variable declare ta'e int simple static simple global in jedhamale. Simple globally kana torbatuun godhe as keessatti global functionii locally gaafa naasawaaseera. Kun amma external jedhamte jechuudha. External jedhamte. Kun amma cout as keessattis accessible dha, visible dha. As keessattis visible dha. Cout as keessattis visible dha. Main functionii keessattis visible dha jechuudha. Compile tuun godhe errorin qabu. Run godhe immoo torba argattu jechuudha. Sababiin isaa bakka kana qobaattiin call godhe warra kana as keessatti calling goone waan ta'eef output argachuu hin dandeenyu jechuudha. Inni kaan immoo static dha jechuudha. Static jechuun auto ta'eetu static variables are auto static. Maal jechuu dandeenya? Static are auto static. Kana jechuun auto static dha jechuun auto gaafa ta'u locally dha jechuudha. Functionii kana keessatti qobaa fayyada jechuudha. Okay? Functionii kana keessatti qobaa fayyada. Let me give you simple example. Ishee kana naadhiisaati. Void add yookaan adder jedheen int I jedheen I nitti da'achuudha. Maal jedha? Static int yookaan int static jechuu dandeessu. Total equal to total plus I godhachuudha.
kanaaf adderii kana asitti dursinee declare gochuu ni dandeenya basically pardon me kuni 0 irra turte no actually 0 irraa kaatu dursite okay kanaaf maal goona akkas goona jechuudha total akkas goona jechuudha total asitti maal goona jechuudha cout total is jettanii akkasti total yoo jettanii totally gootuun in the line yoo gootan maal argattu jechuudha function itti kana gaafa waamtan asitti bakka kana asitti adder jettanii mee duwwaa ture 10 galchina maal jechuudha duwwaa ida'uu 10 jechuudha function itti nama duuteetta jechuudha in the taatetti kun deebeen ammas na waama asitti amma this time I will call it with 9 idhaanii waama kun ammas duuteetta okay garuu value totally qabu sin agarsiisuun barbaada jechuudha asitti 0 ture okay ittaanee 0 irratti 10 ida'ee ishee kana gaafa isheen dhuftu asirratti I kana ida'ee display godha totaliin 10 dha jechuudha okay gaafa nu sagalitti erginu 0 irraa ka'uu qaba ture jechuudha 0 irraa ka'ee 0 ida'uu sagalii jechuu qaba ture garuu akkasmin kuni statikiin kuni ka maal godha the functions remember this function remember the last value of total not the declaration not or do not redeclare do not redeclare it declare irra deebee declaring godhachuudha functioning kun remember godha gatii value yookaan gatii staticii kana jechuudha irraa balleessee isinitti agarsiisa output goona amma raangoonee ilaalla ammaaf kun abad almost fixneerra okay compile and run gaafan godhu the total is 9 jedhe the total is 90 jedhe wow utuu nan staticii irraa balleessee maal isinitti fakkaata outputiin kana amma dhagaa barbaachisummaa staticii amma bartochuudha okay gaafan 10 itti ergu duwwaa ture 10 godhe 10 output godhe gaafan itti sagal ergu amma sirra deebee duwwaa godhe duwwaa da'uu sagal godhe sagal baase kanaafi 10 9 5 ba'achuudha 10 9 5 silama maalti ba'e 10 19 24 ba'e jechuudha kanaafi yeroo isheen static taatu functioning kun ni yaadataa jechuudha garuu tumakkas ta'eeyyuu totaliin kuni kana keessatti beekamaa miti jechuudha si out tun jedhe asitti kun error'idha jechuudha sababni isaa totaliin kun local'idha asitti okay waan bareedaadha kun baay'ee conceptii baay'ee gareedaadha functionii keessatti waan tokko lastly kan inni itti sinii dabaluu barbaadu utuu gatiin kana staticii ta'e static int kun maal jedhamte jechuudha static global yookaan immoo external global jechuu dandeessa external kun amma functionii baay'ee across file fayyadamuu dandeessu jechuudha across file fakkeenyaaf as file tokko jirte yoo argaa jirtu ta'e main ishee irratti hojjetaa jiru kan .cpp asii functionii kaanituun itti da'ee sample kan jedhamtu as keessaa qabaala yaa sample itti kanatuun banee qullaadha kana fakkaatti sample itti kana keessatti kana declare gochuu barbaada akkatti achi akka cross fayyadamuu akka dandeenyu laaluu barbaadeetanii kanaaf maaliin godhama asitti cout globally kan baasachuudha kun sample keessattidha asitti immoo void add yookaan modify total jedheen akkasittiin maayin godha totalii kanani calliseetan shanitti akkatti modifying godhachuudha kana lamaanii waamachuudha kana lamaanii waama kana keessatti maaliin godha sample itti kanan include godha akkuma warra kaanii asitti maaliin godhachuudha
asumaanii akkamitti external file akka fayyadamuu dandeenyu ilaaluu dandeessu. sample.cpp jedheen file itti akkatti function godha akkasitti waamaa jechuudha. alright, gaafan akkasitti waamu file itti kanan access godha. asumaanii file ishee kana static waan taateef asitti modify godheen ilaalaa jechuudha. alright, kanaaf amma maal gochuun danda'a seetanii asitti dhufeetan kun ammaaf haafu asitti dhufeetan testitti kana baasee ilaala display godhee gatii testiin kun yoo yaadattanii faayilii kana keessa miti testan jedhamu asirraa hin qabnu yoo yaadaan qabdanii ta'e kun adiidha kun kan biraadha. okay, kanaaf testiin as keessa jirti. okay, kanan irraa balleessa akkatti sorry testii kana modify kan akkas godheetan kana nan cufaa kana removing godha. remove jechuun delete mina asirraa balleessuudha malee. testitti kana gaafa irraan godhu faayilii kan biraarraa faayilii ishee kanarraa irraan godhaa eragaam gaafa irraan godhu maal argitu jechuudha output torba argitu jechuudha. torba jechuun maal jechuudha static which is on this file ishee kana asirra ishee jirtu kana static torba modify goona gaamammoo modify goone ilaalla akkam goona ishee kana modify kana call goona asitti modify kana katti call goona 5 itti daati waan ta'eef 5 gaafa 5 itti daatu deebineemmoo display goona gara output ishee arguuf deemna jechuudha. asitti 5 turte asitti gaafa 5 itti daamtu 12 taate jechuudha. okay, 12 taate amma ani wanta kana modify gochuu nan danda'a ishee kana faayilitti kana faayilii isa kana keessa ta'eetan samplii kana edit godhaa jira laala as keessa ta'eetan samplii kana modify godhaan equal to amma immoo 10 itti daasumatti asittini testii kana output ishee argadha jechuudha. akkas godheetan dura torba turte asitti 10 godhee kan okay moment godheera testii kana yoon asitti baase gatii samplii kana faayilii kanarraa dhufeen edit godhaa jira. sababni isaas kun static waan taate static globally waan taateefane jechuudha. kana remove goone gaafa compile goone run goone maal ta'a jechuudha 17 ta'e jechuudha. wow, this is nice, this is really nice. akkasitti ofii koyyoo jedheen beeku. alright, kunoo siniin galle tarii yoon complex godhee jiraadhe na gaafadha. tole functionii kana keessatti kutaa inni dhumaan isinitti agarsiisu of course kutaa lama tafee tokko recursive function jedhama inni advanced waan ta'eef video kan biraan isinii hojjedha. waa'ee function overloading isinitti agarsiisa jechuudha. how to overload a function. overloading jechuun using the same function name using the same function for different purpose garaagaraadhaaf functionii tokko gaafa fayyadamnu jechuudha. fakkeenyaaf int void sum jedheetan asitti integerii x fi integerii y kennaaf jechuudha. okay, prototype korrattiin x y dabale so right. kanaaf akkas godheetan alright see out x plus y godhachuudha int x int y. kanaaf amma gaafan kana call godhasitti call godhee gaafan asitti value itti dabarsu 8 fi 9 eessa dhaqachuudha as dhufachuudha. maalin jedha this is int sum integer sum ida kun jedha dhufee kana display naa godha int sum 9 fi 8 jechuudha. functionii makana morra deebee fayyadamuun barbaade data type garaagaraadhaan tarii wanta nu madatu hin beeknu waan ta'eef asitti float ta'uu danda'a inni kun immoo jechuudha. yeroo kana wanti mismatch godhu hin jiru jechuudha. okay, yoon ani ka'ee asitti 9.8 dabarse asitti maal godhachuudha yoo error qabaate kun maal jedhu kun floatidha kun immoo integeriidha.
Kanaaf ishee kana irra deebinee declare gochuu dandeenya jechuudha. Asitti maal jechuu dandeenya? Ishee kana float godhuu dandeenya jechuudha. Maal jenna? Int sum jedhamini float sum jedhuu nan danda'a. Kanaaf gaafanii 9.8 dabarsu function ishee kana moo ishee kanatti call ta'e kan jedhu gaaffiidham. Kanaaf kan nuti adda baasnu kanaaf kanaan adda baafannaa jechuudha output keenya. Let's compile and see. Maal jedha? 9.8 double godha. Ishee kana double jedhaati. Double value gaafatti dabarsinu function isa kamti run godhe jechuudha. Isa kana moo isa kana kan jedhuudhaa fi kun intiidha lamaan ishee, kun immoo intiif double-dha. Kanaaf kan nuti daballee intiif double gaafa ta'u ishee kana hojjeta jechuudha. Filatee hojjeta jechuudha. Kanaaf outputiin keenya kana fakkaate double sums jedha jechuudha. Kanaaf akkasitti function overload gochuu dandeenya jechuudha. Inni kaan inni nutti da'ee asittan return type isaa jijjiire doubling godha ishee kana. Return type ko double godheen asitti warra kanas doubling godhe prototyping ko kana fakkaate jechuudha. Akkatti sadeeffaa jechuudha. Kun overload godhaan jira jechuudha sirriitti. Akkasitti gaafan overload ko double saamii maqaa isaadhaanii double output godhu asitti return malee output hin qabu jechuudha. Kanaaf functionin keenya isa kam hojjeta gaafani lakkoofsa kanatti dabarsu immoo isa kamti oo display godhe kana lamaan keessa isa tokkodha. Ishee kana taate jechuudha. Double sum yoo jedhe ishee kan hojjete. Yoon display hin godhin hafe ishee kan hojjete jechuudha. Kun display qaba lamaan isaa cout qaba jechuudha. Kanaaf gaafa raangoonu cout keenya arganne jechuudha. Kanaaf ishee kana double sum jedhe. Akkasumatti immoo yoo tan akkas godhe yoo nan akkanii double godhe double s equal to jedhe to'an akkas godhe immoo maal ta'uu danda'a jechuudha? Error ta'uu danda'a jechuudha. Sababni isaas ishee kana bira dhufee gaafas dhufu return hin qabdu jechuudha. Assign gochuudhaaf dhufee kun void deebise jechuudha. Void immoo assign hin ta'u. Kanaaf utuun kana double 0.6 godhe 0.7 utuun godhe maal dhufa jechuudha? Double godha ishee kana bira dhufu. Achi ishee kana return godha. Kun double return waan taateef dhufee assign godha jechuudha. Kana fakkaata baay'ee waan namatti toludha jechuudha. Kanaaf yoo barbaadan SC keessan display godhuu dandeessu asitti. Officer compilerin infilata jechuudha based on the parametry fi return type isaa ilaale. Kanaaf kana parameter list kana faa ilaale compilerin keenya filatee kana keessaa tokko hojjeta jechuudha gaafa isin takkaa call gootanii. Walumaa galatti gaa waa'een function C++ function kana fakkaata. Hanga yonaatti subscribe hin goone taanaan subscribe gochaa chaanaalii kana jajjabeessa. Kutaa aananis C++ ilaalchisee ergan eegalee xumuruun konaaf waan ta'eef waliif qooda. Stay tuned. Thank you very much.